Gara channel keenyaa baga nagaan dhuftanii maal wal argisiisuuf dhufne jettanii telegiraamiin kee hatamuuf hatamuu dhabu salphumatti akkamiin addaan beekta kan jedhuu fi gonkumaa akkamiin akka inni hin hatamne yaa security cimaa gootee irra godhuu dandeetta waan jedha wajjin ilaaluu dhufne jechuudha. Gabaabuma taasise nuti telegiraamii akkuma argaa jirtan bilbila koo gubbaatti mallattoo walqixa fakkaatan kan sadii walirraa san yaa karaa settingii seenan sanarratti tuqxaa jechuudha. Mallattoo sanarratti eega tuqxee booda ol baatee maal seenaa setting kan jedhamu kan filataa jechuudha. Settingii eegaa filattee booda privacy and security kan jedhu barbaaddaa jechuudha. Kaasirratti argaa jirtan kan waan ta'eef privacy and security irratti tuqaa jechuudha. Tokkoffaa eenyutti login godhee jira account kee irratti yookaan eenyutti na jala hatee password kee na jala hatee telegiraamii fayyadamaa jira waan jedha ilaaluu yoo barbaadan active session kan jedhu kana sanarratti tuqxanii jechuudha. Devicein akkuma argaa jirtan devicein sadii yookaan immoo bilbilli kompiitarri adda addaa login godhee jira jechuudha telegiraamii kiyya. Tokko desktop irratti lammaffaa irratti immoo plus messenger irratti sadaffaa irratti immoo android kan jedhamu kanarratti bakka sadiitti login ta'ee jira jechuudha. So tumaan guutuu keessa baasuudhaaf terminate all other session kan jedhu kan filattee irra click gootaa jechuudha. Are you sure you want to terminate sin jedha okay jettanii okay gajetteeni booda okay jettanii jechuudha. Si booda guutumaan guututti kun log out ta'a jechuudha application keerra. Lammaffaa immoo akka gonkumaa hin hatamne password hanqi sirriitti secure gootee yookaan cimaa gochuu barbaadde two step verification jedha. Two step verification jechuun password biraas osoo namni bilbila hankee bira dhufee argatee kan login gochuu yaal ta'es login gochuu danda'an jechuudha. Password dabalata adda lammaffaadha. Kan yaadachuu qabda san immoo yaadachuu hin qabdu jechuudha. Kan duraan isaan bilbil kee irratti yaa emailiin si ergama yookaan bilbil kee irratti textiin si ergama waan ta'eef yaadachuun dirqama miti. Kan immoo step two verification irra password asirra godhattu yaadachuu qabda. So namni biras gonkumaa tasuma hatuu danda'u jechuudha. Akkasitti two step verification irratti eegatu kun password set godhadhu sun jedha set password jettaani. So password hin daganne yaa password akkana cima tokko godhachuu qabda jechuudha. Password hin daganne yeroo hunda kan fayyadamtu jechuudha. So akkasitti password hankee ni galfatta jechuudha. So password galchitee booda maal jettaan hintii kenniif jedha. Hintiin kun yoo barbaaddu goota yoo barbaadnis bira dabruu dandeessa. Garuu an 12 jedhee useetuma kennuuti. Emailiis godhachuu dandeetta baay'ee cimaa gochuuf emailii asirra godhachuu dandeetta jechuudha barbaachisaadha. Emailii keessatti barreessitee continue jettaan yoo email hin qabne immoo gubbaa sanarra kan jiru skip kan jiru sanarra click gootee skip jettaan jechuudha. Okay skip eega jetteen booda gabaabumatti passwordin kee on ta'ee jira jechuudha. So verificationin kee on ta'ee jira sin jedha. Kan jechuun eenyullee abbaan barbaadillee akkaawuntii hankee osoo paaspoortii argatellee seenuu hin danda'u jechuudha. Kun paaspoortii lammaffaa waan ta'eef seenuu hin danda'u jechuudha. Haal kanaan cimsachuu dandeettanii yoo wanti isin daawwattan kun kan isinitti tolte chaanaal keenya subscribe nu godhaa galatooma.